rabitu ani ro sirrabu birri dhibba lama jedheen bu'aa jechuudha. Si galee? Oh my god, mashallah. Bareeda. That's very nice. Baay'ee bareeda dhugaa carra bareeda amna otoo namni keenyatti fayyadame baay'ee gaariidha jedhee yaada. Inna galmee akkamii galboina? Galmee Instagram irra deemiti. Amma linkiin koo baay'oo korrasee jira. Namoonni Itoophiyaa jirtan hin hojjetu jedheera. Maqaa sii barreessan asirratti Instagram irra yeroo deemtu baay'oo koo jalatti piroofaayiliin koo isa kana deemtee kaardii qabdaa? ATM qabdaa? ATM qaban. Yaa saan gara kun kunola. Okay. Linkiin achi jira. So I don't know ATM qabdu taanaan akkamitti akka hojjettu hin beeku jechuun maaliif kaffaltaree $50 san akkamis kaffalti fudhattaree? Iyo akkatti kafallu akkamii jedha namaan yoo namni nuu kafalee hin danda'amu. Hin danda'ama namni sii kafaluu danda'a. Garuu anaa miti malee. Yaa. Nama ollaa keetii malee ani kafaluu hin danda'u. Maaliif ani? Yaa no asiin nama biraati bakka kana kafallu na yemsi. Kaardii nama biraa. Yaa akkas godhe. Okay, galati garuu namoonni galmooftanii baddan achi baduun hin danda'amu. Dhuftanii lakkoofsa bilbilaa keessan naa kennitanii waliin hojjanna. Okay, ni hojjanna. Garuu kijiban jaaladhu waan ta'eef dirqama dura maallaqa nama na sappoorti godhu gaafadheetiniin dhufeesii wal gaasaa, okay? Akkam? What do you mean by that? I don't understand. Maallaqa kaardii fayyadamuun qabu waan ta'eef amma ijoollee kaardii qabdu hayyamsiifadhee amma dhufeessi dubbisa seenaa. Yaa akkasi tokko galatoon ammoo warroonni galmooftan siif qofa miti warra kaaniif hin jechaa jira. Namoonni galmooftanii birrii kafaltanii achumaan baddan waa baay'ee wal gargaarraa kominikeeshinii qabnaa giruuppi qabnaa miiting qabnaa soo waliin hojjanna jechuun achumaa maaliif baddu hin badina. Lakkoofsa bilbilaa keessan naa kenna ani sinii bilbila sinii bilbiluun sinirra jiru yoo biyya Dubaay jiraattan leelaatu sinii bilbila edda galmooftanii booddee kanaaf achiin hin badina maaliif waliin hojjanna bakka wal jajjabeessani fakkeenyaaf amma nam tokko na jala galmaa yoo ta'e hamma isin biroonsi seentanitti na bira dhuftanii koottaa ishee jalatti galmaa jechuun hin danda'an maaliif hojii wal gargaarree hojjanna jechuudha keessatti ijoollee biyya Dubaay jiran akka isaan hojjetan hin barbaada waan ta'eef na qubaa keessan otoo hin taane waliin hojjanna maaliif baddu kanadha. Yaa hin bannu ni hojjanna inshaallah. Nashi galatoomi intala Booranaa maqaa kee jaalladheera. Ulfaatu kan itti aane na eebbifameshi awwal amma haasa'uu dandeessati. Okay, awwal from Djibouti hojjechuu dandeessa. So I don't think you have question. You do? Waan gaafachuu barbaannu hundaayyuu dhageenyee jirra. Galatoom. Akkasii dhiqqoosii wanti na dhibe beektaa maallaqa yoo ati wanni hin qabanne galchuu hin dandeessu jettee dhugaa dubbachaa illee san qabu jechuu beekte. Kaardii yaa. Kiriptoon hin hojjeta ani kaffaleen beeku garuu kiriptoo waalet yoo qabaatte like Binance fa'a. Kiriptoo kakanoo tanaan dura Master Combatis ammoo kam? I don't know jechuun ani hin beeku ani kiriptoon hin danda'amu yeroo jedhan dhageera optionii qaba achirratti kaardii lama kiriptoodhaan kafalta jedhu optionii qaba. I never tried and I don't want to talk about that by the way maaliif namni waan isaa waan hojjechaa jirutti fakkaata. Baayinaansiidhaan garuu kafaluu akka dandeessu nan beeka. Okay, kanadha yaalii barbaadde godhi. Binaansii jechuudha binaansii. Isa nagi buufannee rakkoon qabu fakka isaa iyyuu ni qabna fakkeenya maani ni qaban buufadhee fakkeenya gisee waa'ee Master Combatis. Sarara birrii 50 sarara $50 yoo qabaatte. Okay. Isaan kafaluu dandeessa. Okay, maallaqa $50 kafalleetiin seennaa? Wayita seennu? $50 al tokko kaffaltu achi ji'a ittaanutti immoo 10 kaffaltu. Ji'aan yeroo hundumaa $10 qaba. Kana amantanii seenuu qabdu baay'ee $10. Warra Afrikaa jirtaniif maybe challenging garuu yaa $10. Okay. Yoo mochi maataa ta'e? Nama kafalaa deema jechuudha $10. No. Ji'aan hin jenne bro. Ji'aan birrii $10. Al tokkodha kan kaffaltu birrii 50 40 website design si godha. Website qofa design si gochuudhaaf 40 si kaffala. Achiin booddee garuu ji'aan birrii 10 kaffalta. Kana birrii 40 sanarratti ka ji'a irratti hidheetan 10 jedha biran. Birrii 50 kana jedhu kanaafidha malee inni birrii yaa. Hayyee qoy yaadaa kun $50 kafallee seenaa jirra yaadaa ji'a $10 kennaa jirra isan nu kafalaa jirra moo nutu kafalaa fi jira kanatti. Okay, mute qaba. Hayyee. I don't know, like, should I repeat forever? Intala Booranaa wanta na gammaa jedhe sii galee rasiif.
Ena galee jira inni gurgurtaa Look, kafaltii. gaaffiin gaafatu kana lau so I don't know. Just mute kabadhan. I'm not going to repeat myself. Galatoo mentala warna feenet nagaan sifatoo nagaan ufta. Kiyya naa deebis ka jechuun ka Jechuun maali hagammaa sa'aan tureen hagammaa no waan si ila nutu kafalaa kuusatu nu kafalaa jette dhaggeeffadhu mute qabadhu ishee irra si deebi'a. I don't know. Afaan Oromoo naasaa jira. Afaan Amaaraa ture kana naasaa jiru. Afaan Oromootiin nuuf haasa jettanii afaan Oromootiin haasa ergasii hin gallee irra deebi'aan oolon. Nutu kafalaa kuusatu nu kafalaa jedhe. Fakkeenyaaf sirrii si gaafatee dhala. Okay. Anyway. Ati yoo fakkeenyaaf amma mataa irra galmoofte miti hammaan na biratti galmoofte deemte miti har'a piroodaaktii yoo gurgurte har'uma sii kafaluu jalqaba torbeetti sii kafala. Birrii 50 har'a baaste har'umatti deebisuu dandeessa. Yoo nama lama of jalatti dabarte daalaar 50 sii kafalaa jechuudha. So har'uma of jalatti wanti gochuu dandeessa. Of jalatti nama yeroo gashitu yookaan immoo har'uma yoo gurgurte birrii sana torbaan sii kafalaa. Achi booddee immoo kan ji'a ofii keetiif walitti qabachaa deemtaa jechuudha. Kanadha. Waleessa kositu kafalatu hin taane kaampaanii hojjetteessi. Sigalee? Okay. Ayye. Kanadha hojiinsaa malee situ kafalatu hin taane hamma hojii keedha. Tole hayyee doolaara 10 jechuun birrii biyya kanaa birrii 10,000 jechuudha. Kanaafuu yoo torbaan nu kafale sanii miti dhageeffadhu kaa. Egaa doolaara 10 kataa inni kan waan torbaan waan nu kafalu egaa taate tamasaa irraa fuunee kafalaarra jechuudha. Yookaan immoo kiisii keenya fuunee kennu. Sana si jedhu jira. Kasii kafalu garuu yoo hojjette dhaka biroo yoo hojjette qofa sii kafala ka. Yoo hojjette qofa fakkeenyaaf amaanii kaampaanii kana keessa birrii dhiyoo tana eegalee torbee jaan ammaa. I almost make a lot of money. Garuu birrii 50 kafalee birrii 50 isa kafale caala dachaa irratti argadde jechuudha. So yoo nama akkasii taateen hojjetta yoo nama hojii miti taate immoo teessee galatoomii awwaala miyuut godhe miyuut godhe Ramadaan seenettu si dura seenaa Ramadaantu dura seene lakka biyya kam jetteetti Ramadaan Kenyaadha. Kan Keenyaan jira addaa gaafiin qabaa beete. Gaafadhu. Onnaan gallee takka jira bara meeqa jalqabee wanni kun hojii ka jalqabee fi kan galmee jalqabee fi kan sochii fi haalli wanti kun ittiin dalagamu bara meeqa keessa jalqabee jechuu gaafachuu barbaada. 2020 okay hojichi jettaa miti 2021 jalqabee liif gur jedhama by the way. So you can google and search it but 2021 jalqabee so haga ammaatti memberii 2 million affiliate memberii qaba. 2021 jalqabe. Hojiirra oolee jira jechuudha amma. Hojiirra oolee 2021 irraan jalqabee haga ammaa miiliyoon affiliate miiliyoona 2 qabaan siin jechaa jira. Hojiirra jira of course. Sodaa kennaa gala ammoo kaampaaniin jalqabee badu jira kanaafidha. So kuni kaampaanii biyya Ameerikaa Floridaa keessa jirudha. Okay na deebi'ee jira bas. Ka Chaayinaatti miti siin jechuu barbaadetti ishii galatoomii Ramadaan feeneet. Nagaan sifata baga nagaan dhufte giftii ko. Galatoomii nagaan sifisaa ta'u maqaan kaampaanii biyya kam irraa dhufte? Liif Good barreessamee Liif Good jedhaate jiru. Liif Good. Liif Good jedhama. Namooti galamaa jirtan natti mul'attu garuu lakkoofsa keessan erga. Liif Good ispeesii sana jalaa balleessaa. Space sana balleessiti Liif Good jedhi feeneet. Go ahead and Google please. Then when you are ready, come and register. We work together. Thank you, Dani. Kaampaanii kana nan beekani. Kaampaanii kana nan beeka dhaabbata ati beeksisaa jirtu kana onlaayiniidhaan hin baree. 2021 haa ta'u 2022 haa ta'u kanuma keessadha garuu supplementii ati ol fuutee nutti agarsiisaa turte sila jechuudha. Yaade kanadha. Kana kaampaaniin sun akka hojjechaa ture namoota miidhamaan akka fayyadamuu danda'u. By the way kaampaanii kana keessatti namoonni yeroo galmaa'u
sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaadhaan akka fedhii keetti galmoofte turte yeroo sanatti amma hin beeku. No, leave good jechuun no hojiin isaa tokkuma. Qoyka hojiin isaa leave good jedhama kanas jechaa jiru. Ati kanaa soo barbaadde I don't think why leave good. Leave good jedhama kun kaampaaniin maqaan isaa. Okay. Yeah, so kanatti dhageessi moo natti himi? Yeroo jalqabaatiif eessatti dhaabbatee ture? Florida. Ameerikaa Kaampaanii biyya keessa. Ameerikaa Florida. Yeah. I think amma okay yeroo jalqabaaf maquma kanaan dhaabbate moo amma maqaa Of course, leave good ida. No, leave good ida kaampaaniitti maqaa waan jijjiiran. Yeah. 2021 jalqabee sin jedhe bara. Haga amma affiliate miliyoona lama of jalaa qaba. Okay. I don't know. Dawaa tamma ol fuutee nutti agarsiisaa jirtu kana kaampaaniin Iddoo biraas jira dawaan kun. yaa kaampaaniin Dawaan hojjetaa miti ture bara. This is supplement. maqaa kaampaanichaa nan beeka. Akkamitti Yes. seete kaampaanii sanatti nuti kan galle akkamitti seete by the way warqinash mucaa nagajjalla jirtu ani fi ጓደኛ turre mana tokko keessa jiraachaa turre waa'ee kaampaanii sanaa lamaan keenya yoo beekna ጓደኛን keenya tokkos jirti amma nu biraan jirtu isheen kaampaanichatti akkamitti galle seete nama tokkotu nu galmeesse yeroo nu galmeessitu waa'ee kaampaanii kana bakka waan majru waan achi keessatti baratte waan godhamu qabu hunduma nutti himte ni galmoofne so yeroo galmoofnu garuu step 1 2 3 kan jedhutu jira tokkoffaarra galmaa'uu qabda yoo ta'e qarshiin isaa guddaadha lammaffaa akkasuma sadaffaa kan qarshiin xiqqatu isa lammaffaadha ture nuti kan galmoofne jechuudha achi booda maalti jedhame kaampaaniin kun kan siif kanfalu yoo ati nama achi keessa seensiste yoo ati akkuma ammati qoricha kana yoo gurgurte gaafum sanarraa kaateeyyuu abbaa damoozaa taataa jetteen miti mucaadhaan yeroo inni gaaffisi gaafate Yoo gurgure? Yeah. Yoo gurgure illee yoo affiliate. yaa yoo gurgurte atis immoo damooza argachuu dandeessa ittiin jetteen akkuma kana nutis akkamitti ture ani nama meeqan galmeessite nama 5 galmeesse hiriyoota koo nama 5 ijoolleen kun gaafa galmaa'anii akka yeroo sanaatti I think birri Itoophiyaa 10,000 natti fakkaate akka yeroo sanaatti kan isaan ittiin galmaa'an namni 5 na booda jiru hiriyoota koo jechuudha. Namni ani isa jalqaba isa lammaffaa irratti galmaa'e warri kan immoo sadaffaa isaa galmaa'anii 10,000 galmaa'an. So maasiin jechuun barbaade supplementii ati qabattee jirtu kana akka nuti gurgurru akkasumas akka nuti fayyadamnu namoota galchine irra taanaan mindaan gaariin akka nu kaffalamu waan jedhamuun nu galmeessanii kaampaanii sana keessatti nutis kana laalle maal goone namoota itti dhiyaannu Itoophiyaa irraas ta'ee biyyoota Arabaa garaagaraa irraa namoota walitti fuffuudhaanne kaampaanii kanatti galmaa'uu eegallee galmeessuu eegallee jechuudha ijoollee so dhumni isaa maal ta'ee hiriyoota koo sana hundumaa waliin dhabee anis achi keessaa nan bahe kaampaaniin kun maal jedhama seete Tiyaansi jedhama. Kaampaaniin dawaa ati baattee jirtu sana oomishaa ture Tiyaansidha. Obboleetti tiyaa. Kan haqii jirtu si hima. Kan haqii jirtu si hima. Yaa. Ani haqii jirtu si hima. Sodaa keenyaa gala qoy. No. Haqii jirtuun si himana. Amma uummata kana jaaj gochuun hin barbaachisu. Maaliif eessayyuu hin seenu miidiyaan toleera. Amma si galee miidiyaan toleera waan ta'eef uummata kana jaaj gaafa goonu karaa ati borna argitu beektaa? Hin beektu miti? Eessatti akka aliifanni? Feenet amma gorsa kee toton deebiin dura qoy gorsa toton deebiin dura abbaan maaliif baastu adaraa waaqa? Maaliif baastu modereetara sirraa kaasa bakkaan? Kan kudha geeffataa jechuudha. Jalqaba. Kaampaaniin kun kaampaanii ataasoftu kun biyya kanarratti yakkala. Sitti himuu nan danda'a. Asitti hojjetu maqaa isaas dha'uu hin dandeenyu tiktookiin irratti cufa waan ta'eef. Waa'ee kaampaanii sanaa nan beeka. Maaliin dhaga'ee edda seentee booda nama si gubbaadhaa jiru qofa qallabda. Nama si gubbaa jiruuf qofa hojjetta. Kaampaanii sana keessatti fakkeenyaaf namni tokko birrii kaffalee yoo seene kan fayyadamu nama gubbaa qofa. Fakkeenyaaf ana jalatti yoo namni seene ana qofatu fayyadamtuudha malee nama sana miti kan fayyadamu. Kiyyuu kottu seeni gifti ko. Kottu seeni kiyyu. So si qofa nama sana qofatu fayyadama. Kaampaaniin inni kun liif gud jedhama. 2021 baname Floridaa jiraata hanga ammayyuu seera qabeessaan biyya kanatti jiraachaa jira. Yoo ati hojjette har'a siif kaffalama malee anaaf kaffalama miti gifti ko. Isa kanarratti isaan kootiin haasa'aa jiran.